Babaro bosona jenne Oromia Media Network Studio Africa raqopin tenta odeessaalee takibtat guyyaarraa jalqabda jirtee akkum baratam ajandaalee gargara Itoophiyaa ilaalatan Oromiyaa ilaalatan rabbalinaaf dubbachuuf jirra anguyyoo waariyooti waa'ee xiyyeewwan ingidaati saati tokkoof waliin turra warri Facebook YouTube qabda YouTube Oromia Media Network warri TV gubba jirtu ak saati tokkoon waliin turaan affeerra kenna bagdufteewn galatoon guyyees maal faqam har'a ajandaalee garaa qabna jalqabarratti tuulla ida Itoophiyaa irra jiru tokko ilaalla liqa Itoophiyaa gara darbee jira seenaa keessatti bifa mul'ate hin beekneen liqa kan guddaan biyyattii irratti fe'amee jira bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti dhimmi kun akkaan yaaddeessaa ta'ee jira garamitti deemaa waan jedhu inni ilaalla gara jalqabaatti gama kan biraatiin naannoo Amaaraa keessatti kanaan dura uummanni Oromoo naannoo Amaaraa jalatti buluudhaaf dirqame godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jalatti argamu jalatti buluudhaaf dirqame afaan ofiitiif barachuudhaaf gaaffii yeroo dheeraa gaafataa ture jira gaaffii isaa kana bu'uura godhachuudhaan immoo waggaa baranaa deebi'amee fi ture haga tokko jechuudha ilmaan isaa akka afaan Oromootiin barataniif manni barumsaa afaan Oromoo hayyamamee fi ture yeroo ammaa manneen barnootaa kun cufamaa jiraachuu gabaasa BBC'n tibbana qabatee ba'ee bu'uuraa godhachuudhaan bal'ifnee kan ilaallu ta'a. Hammaleellee gareen qorattoota mammarii dhaabbat biyyoota gamtoomanii United Nation qorannoo dhiibba mirga namoomaatiin wal qabate waraana Tigraay keessa godhamu qorachuuf Itoophiyaa galan jedhu gareen qorattoota tun ekspertoota saduuf keessatti hammatti bakka buutuu lami Keeniyaa kaadhi beeti Murungaatiin hoogganamti waan Itoophiyaa ilaalchisuun kan irra dubbannaa lamaffa gubbaatti ergamaan adda Ameerikaa في أفريقيا مايك هامر داويسا خمر سخناتين بيوتن بفقو يونايتد عرب إمارات إيجيبتي إثيوبيا يا جدو قال يسبا خناف أفريقيا داوتشو رترجمة أسرع وران تجراي دبلت هواي هيك قدش لقى باير مرياتشو جراي يعني خروري سخن فكاتا خان اللي بلنا ردوبنا أقطع مرسا جنتا خينات نوالي نكتور تنبدي قوتو كمنا يوتيوب خين خور دفتوتكم إبافوري أولكم سبسكرايب قدا لايك قدا نزاوت داجنا أجندة جلقبا سينو دندين tole dhimma jalqabarratti ilaallutti ce'uudhaaf Itoophiyaan seenaa keessatti liqa guddaa argitee hin beeknetu irratti tuulamee jira jechuudhaan tibbana ragaadhuma ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa ba'ee bu'uura godhachuudhaan miidiyaaleen isirraa haasaa turanii jiru. Nutis gama oduutiinis gama sagantaa qophii sona dinagdee keenya dabalatee sagantaalee keenyaanis dhimma kanarraa bal'inaan haasaa turre jira. Ammas dhimmichi egaa dhimma biyyaatti dhimma uummataati kana ta'uudhaan wal qabatee akka ajandaatti qabachuudhaaf murteessineeti kan jirru. Biyyattiin seenaa keessatti liqa argitee hin beekne doolaara biiliyoona 56 fi miliyoona 600 ta'utu irra jira liqi biyya keessaa fi alaa jechuudha. Egaa maallaqni kun gara sharafa alaatti yoodhuma herreguma bankiitiin tilmaamdallee tiriliyoona 3 sanaa ol birrii tiriliyoona 3 sanaa oliidha kan inni gahu. Biyyi keenya bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti liqa haga kana ga'u jalatti kufteeti kan isheen argamtu. Waggaa afur dura haala ture ilaaluun barbaachisaadha. Bulchiinsa Abiy Ahmed qofa bileem gochuun hin barbaachisu waa'ee liqa kanarratti haa ta'uuti. Erga aangootti dhufee as saffisattiin idaan Itoophiyaa dabalaa jiru mul'isuudhumaa fi kan sana kaasaa jirru. Bara 2018 yeroo sirni wayyaanee aangoorraa qaari'utti yookaan aangoorraa makfamutti idaan biyyattii kan bara bulchiinsa wayyaanee tures kan sana dura tures kuufamni idaa waliigala biyyattii doolaara biiliyoona 28 dha kan inni ture. Yeroo ammaa waggaa afur keessatti bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti idaan kun dachaadhaan dabaluudhaan gara doolaara biiliyoona 56 miliyoona 600 dha kan inni ol guddate dachaa oliin guddate jechuudha waggaa afur keessatti laal biyyattiin seenaadhuma ishee keessatti kuufamni idaa irra ture biiliyoona 28 qofa akka hubatamu kan barbaadu waggaa afur keessatti garuu biiliyoona 28 tuqaa ja'adha bifa haaraadhaan kan irra tuulamuudhaaf danda'e walii galaan egaa biiliyoona 56 tuqaa ja'a kanan sila kaase yookaan birrii tiriliyoona 3 oliidha kan biyyattiin baattee jirtu. Kun liqa guddaadha biyyoota liqa gurguddaa baatanii ittiin tuullaa idaa isaanirra jiru baatanii socho'uu dadhabuudhaan gatantaraa jiran keessaa Itoophiyaan ishee tokko ta'uudhaaf dandeesseeti kan isheen jirtu. Dhimmichi haalaan yaaddeessaa ta'eeti kan jiru.
Yaaddessa qofaa miti yaaddoonu gamsuuni birriin ammaan tani daan Itoophiyaa gubbaa jiradhanii ragaan ministeerii maallaqa aman akkuma jettee biiliyoona 56 miiliyoon 100 jechuudha. Uummata miiliyoon 120 dhaame kaalkuleet godha. Mata keennatti anguyyoo waariyoo $1 miiliyoon 500 oliin jira jechuudha. Birri Itoophiyaa yoo jijjiir miiliyoon 25 olitti herregamaa ta'uu danda'a jechuudha wanni ammaatiin. Yoo rabbiin carranaa kenne umrii waggaa 200 jiraadha naan jedhellee kaffaluu hin danda'u jechuudha. Never. Kanaafuu qiyaamaan isii oofees mul'atti. Historikaali akkuma kaasuu yaaltetti seenaa biyya Itoophiyaa keessatti idaa ganga biyyatti mudatee hin beeku. Historikaal background ita Itoophiyaa liqee yookaan idaa Itoophiyaan addunyaarra fudhatan taate dhuma bara mootii Haayile Sillaasee keessa gaaf dargiin barcuma qabatu idaan Itoophiyaa yookaan liqeen Itoophiyaa $1 biiliyoon qof turte. Dargiin gan 17 bulchee aangorra bu'u ammoo $, inni bu'ee wayyaaneen qabatu 1980 gar jalqaba keessa $9 biiliyoon ture jechuudha. Wayyaaneen $9 biiliyoon ida dargirra dhaalti sun keessa isillee ida baay'ee guurrattee akka warra faranjootaatti bar 2006 ida kana $2 biiliyoon 2.2 gabbuusu dandeetta jirti jechuudha. 2.2 biiliyoon. Gaaf wayyaaneen ammoo aangorra guffamte siin godaantu waggaa 4 dur idaan akka waligalaatti yookaan liqeen akka waligalaatti biyyittii Itoophiyaa jedhan qabdu $1 biiliyoon 28 tur jedha gabaasii BBC'n bal'inaan qabatee beeka ministeerii Itoophiyaa diinagdee Itoophiyaa beeksis kabaankileen addunyaa faarraa jiran. Waggaa 4 dur biiliyoon $1 biiliyoon 28 turre waggaa 4 booda ammoo $1 biiliyoon 56 fi miiliyoon $1 miiliyoon 100 dhaqqabnee jechuudha. Soomaal seeta Abiyyi Ahmad waggaa 4 keessatti ida duraan tur dacha godhee jechuudha. 56 yoo lama qoodda almost waltum dhiyaataa jechuudha. Waggaa 4 keessatti idaan Itoophiyaa dacha ta'ee jira. International Monetary Fund gabaasisa kabar 2019 kee baaseen Itoophiyaa liqetan kaffaluun dandeettidhaan yoo kaffaluudhaan nammoo carraan maal ta'uu danda'a itti deebi. Itti deebita egaa liqe kun irra jireessaan liqaa alaa akka ta'edha kan himamu. Liqaa alaa biyyoota akka Chaayinaa, Faransaay, dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka International Monetary Fund yookaan IMF fi World Bank yookaan baankii addunyaa fa'a irraa liqeeffatame akka ta'edha. Ragaaleen kan isaanii mul'isanii biyyoota idaa guddaa Itoophiyaa irraa qaban keessaa Chaayinaan adda dureedha. Chaayinaan $1 biiliyoona 14 ta'u akka mootummaa Itoophiyaa irraa qabdu yookaan Itoophiyaa irraa akka qabdutu himama. Faransaayis itti aantii tibbana yaa'ii irra turanii jiru biyyoonni kunniin biyyoonni Itoophiyaa irraa liqa qaban dhaabbileen Itoophiyaa irraa liqa qabanii. Tokkoffaa haalli qabatamaa biyyattii idaa ishee kaffaluudhaaf kan ishee dandeessisu kun yaaddoo keessaa isaan galcheeti kan inni jiru. Kanaaf liqa Itoophiyaa irraa qabaniif gara sadarkaa itti aanuutti ce'uudhaaf jechuunis waan qabsiistee Itoophiyaa liqeeffatte sana gara dhuunfachuutti ce'uudhaaf ni mari'atu jechuudha. Lammataa ammoo gaaffiin mootummaan Itoophiyaa kadhaan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessaa ture ni jira. Liqa kana haala qabatamaa jiru wal qabatee yeroodhaan kaffaluu waan hin dandeenyeef yeroo naafa dheeratu fooyya'insi naafa taasifamu maal jechuudhaan bifa garaagaraatiin gaafataa ture jira. Kanarrattis deebii kennuudhaaf mariirraa akka isaanii turan tibbana gabaasaaleen ni mul'isu. Egaa marii taasifameen baankiin addunyaa faallee IMF faanillee irraa kadhachuudhaan biyyoonni kunniin akka yeroo kaffaltii idaa isaanii dheeressaniif taasisaniiti kan isaanii jiranii. Yeroo idaa dheeressuudhaaf walii galanii jiru. Haa ta'uuti tarkaanfiidhumti yeroo idaa isaanii yookaan yeroo kaffaltii idaa Itoophiyaa yeroo isheen idaa isheetti kaffaltu dheeressuudhumti sun mataansaa biyyattiifis uummata biyyattiifis baa kan biraadha kan inni qabatee dhufu. Sababni isaas liqi kun haguma irra tureen dhalaa baay'achaa wal horaati kan inni deemu. Dhalli kun eenyu irratti naannee uummata Itoophiyaa irratti kan sila herregatte irratti dabalataa deemtaa jechuudha. Atis egaa bifa kanaanii ture. Egaa biyyoonni liqeeffatu dhugaadha. Biyyoonni guddina irra jiran, biyyoonni sadarkaa hiyyummaa irra jiran yeroo hedduu isaan humna qaban irraa liqeeffachuun hin jira. Isaanumti jajjaboon iyyuu yeroo isaan itti liqeeffatan immoo ni jira kun beekamaadha. Garuu yeroo liqeeffattutti parpazii liqeeffattuuf ni qabdati. Maalirra oolchiti biyyi tokko yeroo liqa tokko liqeeffattu wanti jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Bulchiinsi Abiy Ahmed battala gara aangootti dhufe irraa kaasuudhaan
riifoormiiwwan afaaniin dubbatamaa turan sanatti mirqaanuudhaan dhaabbileen biyyoonni liqeessaati kan isaan turanii guddina biyyattiitiif oolaa waan jedhuunidha kan isaan liqeessaa turan. Haa ta'uuti doolaarri biiliyoona 28 fi miiliyoona 600 ta'u kan bara bulchiinsa Abiy Ahmed qofa biyya keessaa fi alaa liqeeffatame kun misooma qabatamaa kana jettuun tokko irratti osoo hin oolinidha kan biyyattiin idaama kana baachuudhaaf dandeesse. Tarii masaraa Abiy Ahmed miidhagsuun paarkiiwwan bakka garaagaraatti hundeessuu fi miidhagsuun paarkingii fa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruun kun daandii boolee daandii xiyyaaraarraa kaasee aga beeta mangistiitti ga'uufaa miidhagfachuun kanatu piroojeektii biyya sana fayyadudha jedhamee yaadama yoo ta'e tarii isaan kan akka piroojeektiitti fudhachuu dandeenya. Garuu tokko jiruuf jireenya hawaasa biyya sanaa keessumaa hawaasa baadiyyaa biyya sanaa jijjiiruudhaaf hojiin qabatamaadhaan hojjetame tokko bakka hin jirretti biyyattiin uummanni biyya sanaa idaa amma kana baachuudhaaf dirqameeti kan inni jiru. Asirratti maal hubachuu dandeenya Itoophiyaan seenaa waggoottan 50 keessa jennee fudhachuu dandeenya. Almost waggoottan 40 waggaa 40 keessatti Itoophiyaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif dargiin waggaa waluma galatti waggoottan 47 biyyatti bulchan. Abiy Ahmed liqee warri waggaa 47 fudhatee jechuudha. Waggaa 4 keessatti akka gabaasoti kun jedhanitti doolar biiliyoon 10 ol fudhate. Sun keessa doolar biiliyoon warra alaarraa ka biyya keessa fudhate wanni hin jedhe doolar biiliyoon 1.7 qof deebisee jechuudha. Asirra maan agarsiifta reefu tuttuquuf yaalta jirta. Abiy maaliin hojjete onaan jette hidhi guddichi laga Abbayyaa beesseen isa qabam durattu nyaatamte wayyaaneen ujirra noolchin beesse umna ol excessive agitti qabam baajjatti san beenna agi wayyaaneen nyaatte lakkoobsin qabu Abiy Ahmed irratti lagichum eebbisiisu malee wanni inni adda dabalatan hin jirtu. Ijaarsa hidha kanaaf baay'ee asirratti hubachuun kan sirra jiraatu biyyi kamiyyuu mootummaan kamiyyuu hin liqeessu. Uummataan baate. Ijaarsa hidha haaromsaa kanaatiif sababni isaas tokkoffaa Ijiptoolii waliin wal dhabuu hin barbaadanii haalli ijaarsa hidha kanaa bifa waan hin qabanneef mootummaan kamiyyuu waan liqa kanaa irratti keessa seenuu waan hin barbaanneef kanaaf hin liqeessu kanarra oolchee jedhee akka inni gadi bahee dubbatu. In dubbachuu danda'ani wanni warra saalfi qabu miti akka waliigalaatti Abiy Ahmed beesse tan garam godhee jedhee yaad mata xiyyaati yoo kaasu birri guddayyuu agas geet mootummaan Dr. Abiy Ahmed akkum garan godhufut ujum liqee taay faranjiilleen jijjiiram Itoophiyaa guyyaa kara qabate Itoophiyaan armaan bood biyyi diimokiraasii taati jettee adoonsa satin beesse kennaaf turte. Abiy liqa tan maalirra oolchuun aan jetta akka inni hubadhetti jalqaba irratti deeggarsa uummata ittiin bita ture. Qaadiree bebeeloftuu duwennuun taan alagalchanii birrii uummata irra liqeeffatan tanaan qallaba turanii jechuudha. Idaan qaadireen beeloftuu nyaatte ittiin nama ijjeessa turte ittiin nama rabsa turte mata keenirra faamuu jira. Lammeessa waraan gubbaa oolche. Tokkoffaa deeggarsi ittiin bite lamaffaa beesseen Itoophiyaa harkicaan waraan irra baddee jechuudha. Sadeessoon saamichi bar wayyaanee caala hamaan kana mooti dhuunfaan badhaadhan bilxiginnaan opiniyoon baant bilxiginnaan baant bilxiginnaan namoota dhuunfaa katti mirkanaa'e. Abiy Ahmed masaara moototii gamma keessa hin jirre jira jechuudha. Masaara bifaaraan aaroonfa mata isa jalqabate qabeen biyyattii gubbaa saamichi raawwachaa jira. Lastly covidiin contributing qaba waan uummati laallata probably covid sulle gargaarsuma dhaabbilee addunyaa hedduu yeroo dabre gabaasa irratti hojjedhe ture waluma gara doolar miiliyoon 82 agasi baafame harka caal baankii addunyaa kaffalee jechuudha. Abiy Ahmed waggaa 4 keessatti liqee dargiif wayyaanee waltiin fudhatin waggaa 47 bulchee warri kun lamaan hin fudhatee isaan dhaqeen gaafi guddoo miseensi paarlaamaa Itoophiyaa sila kan gaafachuu qaba miseensi paarlaamaatii miti wanni nu jennuuf kana jechuudha guruuppii duuriyya ganda keessa walitti qabanii mammari bakka mootummaatti seentu malee miseensi paarlaamaatii miti armirratti carraan biyyattii maal ta'uu danda'a ta'e liqeessitoota waliin mari'achaa jiru jedhan. Mariin dhibiin hin jirtu liqee kaffaluu hin danda'u liqeen ka duran naa hixuutu jedha liqeen dura sixxennaani influensa akka makkisiin qabaattiin beekanii lower restructuring delay jedhanii akka qorattu akka ayyooti diinagdee jedhanii liqee naaf obsi liqee si obsanii naan biyyiti tokko birmaddummaa tante gubbaatti dhiibbaa akkamsirraan dhaqqabdu waan jettu obviously waliin beekuu dandeenya jechuudha. Liqaa gosa lamaan fudhatan jedha akka gabaasa BBC irra dubbisetti jalqaba liqaa yeroo dheeraati parsantaa 97 Itoophiyaan liqii yeroo dheeraa kan fudhatti waggaa 30 waggaa 50 kaffaltii jechuudha. Laalmee gabaasa kan armaan wal qabsiifna. Dargi irra jalqabdee almost Itoophiyaan liqeetti jira. Dargiin angoo gadhiisu Haayile Sillaaseen angoo gadhiisu irra jalqabe gaafas doolar biiliyoon 1 gubba jira. Aga Abiy Ahmed 50 jedha qabe jira jechuudha. Kanaafuu waggaan 30 fi 50 qabaniif kan
afurtamii torba wayyaaneef dargii walitti qabulchite almost bakka dhumate jechuudha. Yaa dhumate wanni structure san hin jiru next step warra maal ta'uu danda'a waan jedharra dubbadha boota. Ayyee gara sanatti hin ceenaa egaa of duuba deemnee ilaaluun murteessaadha jedhee yaada jijjiiramaa bara 2018 dhufee jedhame sana hordofee haalota turan of duuba deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. IMF fi baankiin addunyaa doolaara biliyoona 3 akkatti guuran bifa liqiitiin akkasumas mootummoonni biroon dhugaadhaan jijjiirama Itoophiyaan daandii jijjiiramaa qabatte jedhanii warri duraan kiishi isaanii maallaqaan gadhiifne hedduun illee biyyoonni hedduun illee idaa liqa kana bifa gargaarsaatiinis bifa liqaatiinis gaditti guuraa turanii jiru. Yeroo liqi gurguddaa biyyattiin fudhattu kanatti Abiy Ahmed ifatti ba'ee wanti inni dubbataa ture maalidha? IMF fi baankii addunyaarraa liqeeffachuun akka sabbata haadhaarraa hiikkachuuti jedhee yeroo afaan guutee dubbataa turetu jira. Sabbata haadhaarraa hiikkachuu akka hin taane ammoo haalli qabatamaa amma biyyatti mudatee jiru kun mul'isuu irratti kan argamu. Ofiis muddama guddaa keessa bu'ee jira. Biyyarra idaa yoomiyyuu kaffalanii xumuruudhaaf hin danda'amne itti fe'ee jira. Biyyattiin akka biyyaatti socho'uudhaaf hin dandeenye bajata bara kana irra jireessa bajata bara kana kan biyyattii sila guddina biyyattii misooma biyyattii hojiilee biyyattii fuulduratti tarkaanfachiisaniif oola jedhamu irra jireessa idaa kaffaluudhaaf dirqamuu irratti kan isheen walakkaa oomish biyyattii jechuudha kanurra eegan. Uummanni keenya sabbata isaarraa hiikee liqa ofii isaatiin fayyadamne liqa isaaf bu'aa tokko hin buufnetti maallaqni sabbata uummataarraa hiikamu gara idaa Abiy Ahmediif bulchiinsi isaa nyaatanii kaffaluutti naanna'uu irratti kan argamu. Kanumaan iyyuu kaffaluudhaaf hin danda'u. Itoophiyaan waggaatti idaa alaa qofa doolaara biliyoona 5 kaffaluufidha kan isheen dirqamtu ragaaleen akka mul'isanitti. Doolaara biliyoona 5 immoo biyyattii dhumti mataan ishee iyyuu hin qabdu idaa kaffaluu naafuuti. Kuufamni waliigalaa sharafa alaa biyyattii doolaara biliyoona 3 gadi bu'uun erga himame bubbuleeti kan jiru. Diinagdee biyyattii waraanni nyaatee jira. Sharafni alaan jiru investimentiin cufamee dhaabbateeti kan jiru. Gargaarsi irraa dhaabbatee liqni irraa dhaabbatee waa hundi irraa dhaabbateeti kan jiru. Kana keessatti biyyi kun doolaara biliyoona 5 kaffaluudhaaf dirqamti waggaa tokkotti jechuudha. Liqa qofa jechuudha. Liqa qofa. Kana kaffaluu danda'aa hin jiru bulchiinsi Abiy Ahmed. Haa ta'u yeroodhaaf yeroo kaffaltii idaa kana dheeressuu fi numa danda'u ta'uu danda'a biyyoonni kunniin. Garuu sunis baay'ee waan deemsisu hin fakkaatu. Haguma kaffaluudhaaf danda'u sana mataasaa itti fufuudhaaf danda'an jiru bulchiinsa Abiy Ahmed. Sababni isaas idaan kun sharafa alaatiin kaffalamaa sharafni alaan jiru maallaqni hin jiru maddi faayinaansii maddi sharafa alaa biyyattii gogeeti kan inni jiru. So garamittidha kan deemamu biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti wanta ta'aa jiru laaluun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Mootummaan Chaayinaa idaa mootummaa Keeniyaa irraa qabuuf yeroo Mombaasaa poortii fudhachuudhaaf kileem godhu argineerra dhiheenyumatti jechuudha. Zaambiyaa keessatti haalli ta'e sanadha gabaasni BBC sanarraallee kan hubachuudhaaf danda'u. Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti qabeenyi biyyoota sanaa qabeenyi gurguddaan biyyoonni sun qabu jedhaman yeroo dabarfamanii liqeessitootaan dhuunfataman yookaan mootummoonni idaa fudhatan ofirraa kaffaluu dadhabanii yeroo liqeessitootaan dhuunfataman argaati kan jirru jechuudha. Itoophiyaan bulchiinsa Abiy Ahmed maal qabsiiseeti kan inni liqeeffataa ture liqa kana kan inni fudhataa ture waan jedhu yoo ilaalte ifaan ifatti wanti uummatatti himamu hin jiru wanti biyyi beeku hin jiru harka lafa jalaatiin garuu wanti inni gurguree jiru gaafa warri liqeessitootaa sun waan qabatan sana fudhachuutti ce'anidha kan mul'atu jechuudha. Odeeffannoo keessoodhaan nu qaqqabuun akka arginutti daandiin qilleensa Itoophiyaa balaa guddaa jaladha kan jiru. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa kan biyyattiin ittiin boontuu fi qabeenya Afrikaa mallattoo guddinaa mallattoo dagaaginaa mallattoo badhaadhinaa jedhamee kan ibsamu sun balaa guddaa keessadha kan jiru. Hidhuma haaromsaa kana mataasaa liqabsiisee liqeeffachuu akka danda'u liqeeffatee ta'uu akka danda'u tilmaamni qaamolee garaagaraarraa keessoodhaan nu qaqqabaa jiran ni mul'isu. Egaa adeemsa keessa maal qabsiisee liqeeffate biyyattiin maal dhabuuf jirti sababa idaa bulchiinsi Abiy Ahmed biyyattii irratti fe'een waan jedhu kanuma waliin nu ta'a. Atarmi irratti qophii dinagdeellee waan qopheessituuf akka dansaa waan kanaan wal qabate dubbisuu dandeetta. Anammoo odeeffannoo an qabu liqe biyyoota addunyaatiin wal qabate biyyoota Afrikaa kun liqeeffachuun beekaman. Idaan addunyaa harka caalu parsantaa 40 biyyootan saara gadiitti liqeeffataa jedhan liqeeffatteellee kaffaluu hin dandeettu rakkoo jajjabduu kee jiraachuu isaanii dubbatan warri liqeeffate kaffaluu dadhabe fakkeenya akka Kongo, Djibouti, Zambia
Itoophiyaa illee namatti dabalamti jechuun. Biyyootan 20 ol Afrikaa kun Chaayinaa irra liqeeffachuu gabaasi BBC tokko addeessa jira. Armirratti mootummaan tokko maal qabsiisee liqee fudhataa waan jedhu dudubbisuuf yaale ture. Hin beekamu jedha ayyooni dinagdee ka BBC naasofsiis Dr. Ayyaala Nameedhaan. Hin beekamu gaafa biyyiti sun ida xiinaa kaffalette lubbuu qabdi beekuu danda'a waan jedha kaase. Fakkeenyaaf Zambiyaa biyyiti jedhamtu umna ibsa isii qabsiiftee liqa gurracha turte. Umni ibsaa sun qabsiisu uummati biyyatti hin beeku namni hin beeku. Gaafa warri liqeesseef qabsuun irra beekan. Keeniyaan poortii yookaan ula bishaanii kan liqeeffatte Itoophiyaan maal qabdii yoo ta'ette odeeffannoo keessaan argannu kan qubin qabu tokko ta'uu dandeetu. Wanni guddoon Itoophiyaan qabdu faayidaa kan diqqoo irra sharafuu danda'a, kan sharaf galii biyyoota ala argamsiisuu danda'a. Tokkanum lammeessoo akkana fakkaatuutti laguma baay'ee kan jaara jedhanii nuucuuf boondii bitedhanii gaafa iskuul jirullee midhaan sababa isaa shiroo nyaachaa ture hin beektaa miti shiroo nyaachaa waan hin ta'in hin qabnu miti laganni waan hagamtaan abzuudhuma faallu qabanii laga kan qabsiisuu danda'an hundi caala immoo mootummaan kamuu liqa jalqaba gaaf qabsiisu uummatisaati. Amma Itoophiyaa wanni isiin proud taatuun Africa is the second most populous and yo gabas hojjetanii fille lakkoofsa uummataatiin lammeessoo Nigeria taasise lama fagubba jirra. Kanaafuu maal godhani idaan kun per capita income gross domestic product economics keessa yoo hojjettu per capita income uummata waliin dhooftam waliin calculate god. Idaan Itoophiyaan qabda kan dollar billion 56 dollar million kum dhibjaa kan yaa million dhibjaa kan in qooddaa jechuudha. Mucaa gaheetilleen qoodani malaalatiyyalleen qoodani nam miliyoon dhibbaaf 20 suni dhaanii yoo waliin dhaan kaan nuu cufayyuu miliyoona gamin nu dhaqqabu waan jedhu arguu dandeenya. Kanaafuu idaan kun tokko kenna ijoollee noomu dhalli dhiisi gana maatii teenallee cuf gaaga'uuf jira. Loollee qabaannu irra gurguranii carraan bira hin jirre biyyatti sun dhuftee osiin ka qabdi taate agbii sun koloneeffachuu godhu danda'a baay'ee wayii agriimantiin ka jiraachuu baatu malee asirratti akka waliigalaatti Itoophiyaan kiraayisisii hamtuu kee jiraachuun if yoo kaffaluu dadhabdammoo maalti ta'uu danda'a waan jedhu booda irratti itti deebi'a. Dhaabbilee kanneen fudhachuudha wanti biraan jiru bara dhaabbileen kunniin dhaabbileen bulchiinsi Abiy Ahmed qabsiisee liqeeffate sun maalii wanti jedhame sun liqeessitootaaf bulchiinsa Abiy Ahmed gidduudha kan inni jiru. Uummanni biyyattii hin beeku paarlaamaan hin beeku maaltu qabsiifamee liqeeffatamee wanti jedhu adeemsaan gaafa liqeessitoonni waan kana fudhachuu yookaan dhuunfachuutti dhufan akkuma gara Zaambiyaatti ta'e akkuma gara Keeniyaatti ta'e gaafa isaa waan sana oon gochuu yookaan dhuunfachuutti dhufan sana beeknaa jechuudha. Piroojeektiin amma biyyattiin qaba jettee himattu piroojeektoonni gurguddaan maal fa'i dhaabbileen gurguddaan harka mootummaa jiran maalidha maali qabsiisuu danda'a bulchiinsi Abiy Ahmed jettee yoo yaadde warra akka daandii xiyyaaraa warra akka Itiyoo Telekoom laga Abbayyaa piroojeektii kanaaf kana kan fakkaatadha. Egaa paarkii Abiy Ahmediin qabachuun danda'an paarkiin deengaddaadha kan ijaarame waan ta'eef sun bu'aan inni buusus illee agas mara waan hin jirreef isaan kana qabachuun danda'anii qabeenya biyyattiin duraan qabdu sana qabsiiseeti jechuudha kan inni liqeeffate bulchiinsi Abiy Ahmed gara sana dhuunfachuutti yoo dhufan egaa biyyattiin tokkoffaa qabeenya ishee dhabdee lammata immoo sana dhuunfachuu qofaan iyyuu waan dhaabbatu miti bara idaan biyya sanarra tuulamee jiru kallattiidhaanis halkallattiidhaanis uummatuma biyya sanaadha kan kaffalu kiisha uummata biyya sanaa keessaa ba'ee kaffalamuuf dhufidha kan dirqamu. Gaafa liqeeffatamu sabbata haadha jedhamee himame gaafa fudhatamu garuu kaazinaa biyyattii qabeenya biyyattii hundumaa kan onsee deemudha idaan bulchiinsi Abiy Ahmed fudhate kun tokkoffaa waraanaafidha kan inni oolche akkuma tiyyuu kaaste waraana biyyattiidhaaf hiika tokko hin argamsiisne vaaliyuu tokko aad kan hin goone biyyattii diigee qarqara diigumsaarra kan dhaabe sanaafidha kan inni oole bittaa meeshaa waraanaafidha kan inni oole. Sana kaazinaa biyya sana kan gogsee ammallee idaa kaffalachuu akka dadhabdullee kan taasisee jiru. Inni kan biraan akkuma jette badhaadhina dabballee badhaadhina kaadireefidha kan inni oole. Kaadireen nyaattee bultii dabballee nyaattee bultii waa'ee nyaata isaanii waa'ee qaala'insa gabaa wanti isaan yaachisu hin jiru. Sanarra darbanii wiiskii jijjiiraa akka bulanidha kan isaanumti baanii kan isaanii nutti himaa jiranii badhaadhina isaan kanaatiif. Waraana hiika hin qabneef uummanni biyya sanaa idaa amma kana kaffaluudhaaf dirqamee jira. Sila waa'ee GDP kaastee tokko fakkaata. Idaan amma Itoophiyaa irra jiru
waliigala oomisha biyyattii yookaan gross domestic product kan jedhamu oomisha waliigala biyyattii keessa walakka qooddatudha ragaan kan inni argisiisu. Tanabbi tagaafinatti amma Itoophiyaan am yoo ida kan kaffalu dadhabde maal taate gaafii jettuu fi wannum qabdu wannoota tajaajilu uummata kennan kanneen akka Itiyoo Telekoom, Ethiopian Airlines, Renaissance Dam laga guddicha baay'ee kan fa gurguran jedha. Lagi guddichi kuniyyuu gross domestic product kan biyya keessatti biyyatti galirra argate keessa tokko. Yoo walitti qaban miidhaa gammanuu jira kana kaffalu danda'a. Gaafiinti guddoon sun amma maalti ta'uu danda'a ta'e walamatti uumamuu danda'a. Kajal qaba qabeenya biyyattiitiif uummati biyyatti exploited godhamuu danda'a. Warroota liqeeffatan kanaan fakkeenyaaf Chaayinaan amma yoo harka qabdi. Chaayinaan amma lafa baadiyyaa Oromiyaa tana yeroo armaan dura mi'a dhaabatti malee Oromiyaa fakee yaatee osii warqi baaftu maani baaftu waraana bilisummaa Oromoo faan qabdee ukkaamsite gadhiisa turte. Dabalataan ammoo magaala Finfinnee kan keessatti meeshaalee ruuzii wanni roomishuu jalqabde beektaa ruuzii qarxaasirra dhageettanii waan sun ruuzii qarxaasirra oomishte nu nyaachisuu jalqabde biyya keessa furushka buddee waliin wanni maqaan maanis jiisoodhani jiisoo nam jajjabeeni dhadi sun nu oomishani warri Itoophiyaa bashaan jiisoo baana nu nyaachifti Chaayinaan ruuzii jettee qarxaasi nu nyaachi exploitationin kan caalin jiru dhiyootan gabaas wayi BBC gubbaat dubbise ture. Biyyoota ilmi namaa dubartooti keessatti undermine godhaman akka malee salphatan jedhee BBC'n wannechaa ture Itoophiyaan tokkoffa gubbaa turte by the way yoo biyyatti tante gadi buuti yoo biyyatti tante rakkashti yoo idaan jabaan sir jiraat Chaayinaan qarxaasni nyaachifte akka oliyyee dubrteen bitti jechuudha kun tokko lammeessoo economics iti default ida khaffalu dadhabu dhufaayda kun amma Itoophiyaan marka qabdi jechuudha barkum 2019 irra jalqabde Itoophiyaan restructuring of delay khangaafacha jirta kana miti idaan ya akliqeen tunna turtette gaafachuu jirti miti khanaafu jechi diinagdee kan gubba dhaqqabna jirra jechuudha default gubba dhaqqabna khaffalu indandeennu jechuudha khaffalu dadhabne na maal tumamaa waan jedhu laala ture biyyiti tokko yoo ida khaffalu dadhabdi rakkoon isi mudachuu danda'a maal waan jedha laala ture khayal qaba interest rate rise ta mani beeseen biyyala dhallin guddata I mean dhalli at bank irra liqeeffatu in dabala amma Itoophiyaani agamin nur jira biliyeen ala xiqqaa dhalli argachuu hin dandeessu biyyata that is it khanur jiru kulleeni dachaan nurra dabalu danda'ani wagga muraas keessatti dabil ta'uu danda'a lammeessoon exchange rate beeseen Itoophiyaa beesa biraati yoo wal qaban biyya nyaati doolara dhagan 70 gurguru jiran black market keessatti doolara Ameerikaa tokko birri Itoophiyaa 70 bituu jira sadeessoni bank runs kunin uumati biyyatti shakki keesseene beesse qabu baanki keessa godaansifataa jechuudha baankileen hin kasaaru garte warri horii harka qabu tokko baankii miti bankruptcy don't time bank run jedhauna economic termin kun uumati beesse qabchuuf baafate bool qotate faawwalachuu kaa jechuu kaan ammoo stock market crash waan jedhanii tuumam maal seeta meeshaaleen uumati gurguratu loon ta'uu danda'a gaal ta'uu danda'a waya ta'uu danda'a maani ta'uu danda'a nam bitti dhabee khasaara keessinaa jechuudha khasaaraan dinagdee guddoon kan kaani trade embargoon uumamuu danda'a biyyooti shakkii irra qabaatan daldalat biyyi biraa irraa yoo fakkeenyaaf carqi tokko Keenyaa Naayiroobii bitachuu feetu yookaan Kaayiroo bakka tokko bitachuu feetu qoqqobbisir kaa'u jechuudha akkatiin wallee amanamummaan qabaatu baay'ee dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaan ture yeroon biyya ture illee amma baankonni amma yeroo oomishaalee yookaan meeshaa alaa galchitu kara baankiiti kan itti raawwattu kara baankiin dhaabbilee sana faana walii dubbatee sharafa bifa sanaan sii godaansisee ati diilii ati yookaan walii galtee ati kaampaniiwwan oomisha sana sii dhiyeessan waliin qabdu sanarra dhaabbatee kan baankii sanarra dhaabbateeti kan inni siif gadi lakkisu. Baankonni Chaayinaa amma dhaabbileen Chaayinaa dhaabbileen oomisha Chaayinaa baankota Itoophiyaatiif LC banuu didaniiti kan jiran simachaa hin jiran baankota Itoophiyaa walii galtee raawwanne oomisha keenya gara Itoophiyaatti ergine isaanirraa fudhachuu danda'a hin jiru nuuf kaffalaa hin jiran idaa sharafa alaa kan waggoota 3-4 hin kaffalin jiran hedduutu isaanirra jira waan ta'eef fuulduraafis baankonni kunniin illee idaa keenya kana nuuf kaffalu jennee waan hin yaadneef isaan faana walii gallee hojjechuu hin dandeenyu jedhanii yeroo isaan importeroota irratti dhiibbaa godhan argaati kan jiru sababa sanaatiin importiin biyyatti illee roomi back fire waan sun egaa sadarkaa baankiitti amma sun sadarkaa biyyaatti illee dhufuu danda'a jechuudha trade embargo kan itti jettu amma iyyuu dhufuu isaatiif amma bita wanna targuu jirtu dhumirratti amma wanni wanna namaan tanaasa kun cufti deebiftee maali rakkoon isii uummata biyyatti gaagaati
carraan kun deeme wannan jedhu kun interest rate ol kaa exchange rate wanni taa bankruptcy ni dhalata stock market crash kadhan kun uumama qoqobbiin daldala kun godhama dhumirratti maal godh employment hojii dhabaan hin baay'ataa jechuudha maaliif baay'ata kampaanoti gurguddoon biyyatti keessatti hojjetan biyyatti waan kasaarteef doolar waan hin arganneef exchange rate ni gad bu'aa waan taateef keessa baqatti jechuudha namooti lakkoofsaan hedduu kasi qaxaramanii jiran hojii altaan mootummaan biyyatti hojjeta qaxaruu hin danda'u jechuudha maal walakkaawwan wanni inni oomishu yoo idaan baamne rakkoo jajjabdu keesseen dhumirratti Itoophiyaan maal taatiif finally bankruptcy keesseen jechuudha. Mee gara itti darii keessa baana. Egaa irra deddeebiidhaan akkuma kaasaa turre bulchiinsi Abiy Ahmed biyya gurguraa jira yeroo jedhamutti namni akkanumaan mormiidhumaaf yookaan qeequmaaf akkanumaan gaafa wanta dubbatamudha kan itti fakkaataa ture qabatamaadhaan garuu bulchiinsi Abiy Ahmed biyya sana gurguraa jiraachuun amma keessumaa idaa kanaa wal qabateeti kan inni ifa ta'aa jiru. Bor hin dhufu warri kaleessa liqii sitti guuraa turan liqii isaanii deebisuu fi gaafatti dadhabdu waan qabatan sana fudhachuudhaaf dhufu wanti qabatan sun qabeenya biyyattiin qabeenya baay'ee hin qabdu qabeenya hamma qabdu sanallee sababa kanaan deebitee dhabdii jechuun biyya sanatu gurgurame jechuudha waan biraa miti bara uummatuma ajuu walitti qabee gurgurate bulchiinsi Abiy Ahmed biyya gurguruun kana caala hin jiru bara qabeenya biyyaa gurguruurraa eegala nama geessitee walitti qabdee gabaa baastee kana narraa bitaan jettu biyya gurguruu uummata gurguruu jechuun qabeenyumanni hiyyummaa keessa taa'ee horate qabeenya kootee wanta inni ilaalu san harkaa fuutee gurgurattee ofii keetii nyaachuuf badhaadhina dhuunfaa keetiitiif oolchuudhaaf yoo ta'e sana walitti wanti biyya gurguruu ibsu hin jiru kanadha kan jiru gara qabxiichaa nuti ce'u keenya wayyanatti qabxiittaanu yoo ce'en akka waligalaatti mootummaan Itoophiyaa liqee kaffaluu dadhabee gurguramuun keen ifa agbaamnammoo waaqa beeka ajanda keen kalammeessootiin ammoo dhimma manneen barnoota afaan Oromoo naannoo Amaaraa keessatti argamanii wal qabata godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka Angolaalaa fi Xaara jedhaman keessatti aanaaleen kunini naannoo Oromiyaa dheedakka qimbiin biitfaa waldaangas olloota biraan birruu fa'aa wanni kun. Wallaa saati kasuun jiraate nu caalaatu pronounce gochuu danda'a waan kana. Aanaan kun aanaa Angolalaaf Xarraa jedhamuudhaanidha kan beekamu. Angolaalaa jedheeti kan barreessu BBC'n akka sana haa ta'u Angolalaa jedhanii waamu isaan immoo Angolalaa fi Xarraa jedhaniiti kan waamu. Aanaa qimbii biitiinidha kan waldaangessu godina Shawaa Kaabaa Oromiyaa jechuudha. Inni sun godina Shawaa Kaabaa Amaaraa jalattidha kan hammatee jiru. Qaama naannoo Amaaraa ta'ee osoo hin taane bara 1990moota keessa referendamii shiraan taasifameen aanaan kun Oromiyaa irraa citee akka naannoo Amaaraa jalatti bulu akka taasifamedha jiraattonni kan isaanii himanii gandoonni aanaa kana jala jiran hedduun isaanii kan irra jiraatus Oromoo qabeenyummaan isaaniis kan Oromiyaa afaan isaan dubbatanis afaan Oromoo waa hundi isaanii Oromootti kan dhiyaate Oromoo Oromiyaatti kan dhiyaate malee naannoo Amaaraatti kan dhiyaate akka hin taanedha jiraattonni kan isaan himan kan warri BBC'n dubbise jechuudha haa ta'uuti referendamii shiraa bara 1990moota keessa taasifameen gara naannoo Amaaraatti cituudhaaf danda'aniiru dubbii keenya irratti gara manneen barnootaatti ce'uudhaan dura haalli kun godinaalee Oromiyaa garaagaraa yookaan iddoowwan Oromiyaan naannolee biroodhaan waldaangessan biroottis waan irra deddeebiidhaan mudataa ture ta'u kanaan dura yeroo biyya keessa jirrus erga baanes wanti nuti irraa dubbataa ture ni jira. Gama naannoo Kibbaatiin nama fakkeenyaaf kaasuu kan dandeenyu godina Jimmaa aanaa Dedoorraa gandoonni bifa kanaan citanii dabballeen gurgurattee kaabineen gurgurattee OPDO'n gurgurattee naannoo Kibbaatti citanii haga yoonaa uummanni rakkoo guddaa keessatti itti dararamaa jiru ni jiru. Qaamaan dhannee dubbisnee jirra uummata sana uummatuma wajjiniin gandoota dabarsanii warra naannoo Kibbaatti gurguruudhaan uummanni achi jalatti akka bulu taasisanii uummanni afaan isaatiin barachuu hin danda'u afaan isaatiin tajaajilamuu hin danda'u Oromoo ta'ee qaama Oromiyaa irraa Oromoo irraa citee alatti dhiibamee buluudhaaf dirqameeti kan jiru. Naannoo Kibbaa qofa immoo miti gara naannoo Somaaleetiinis haalli mul'atu haala wal fakkaatudha. Gandoonni Oromiyaa hedduun aanaaleen Oromiyaa hedduun bifa kanaan dabballeedhaan kaabineedhaan gurguramanii uummanni keessatti dararama afaan isaatiin barachuu dadhabee afaan isaatiin tajaajilamuu dadhabee keessatti rakkatu hedduun akka jiranidha kan beeknu haguma yeroo dhiyoo mataa isaatti ji'ootuma kana keessa amma maallee hin furamne aanaa gurraa dhaamolee godina Baalee Bahaa jalatti argamu keessatti rakkoo wal fakkaatudha kan mul'atu hin dhaabbanne jechuudha gara dhimma kanaatti yoo deebinu aanaa Angolalaa fi Xarraa jedhamu kanatti gandoonni uummanni Oromoo keessa jiraatu gaaffii yeroo dheeraa gaafataa turanii jiru afaan keenyaan
barachuu hin dandeenye ijoolleen keenya afaan keenyaan tajaajilamnudha gaafataati kan isaanii turani gaaffii kana bu'uura godhachuudhaan waggaa 4 dura manneen barnootaa afaan oromootiin barsiisan aanicha keessatti manneen barnootaa 20 ta'an akka hayyamamanidha kan ragaan BBC yookaan gabaasni BBC qabatee bahe kun kan mul'isu bulchiinsa Lammaa Magarsaa jalatti yeroo qabsoon Oromoo jabaatee finiinee ture qabsoon qeerroo Oromoo jabaatee finiinee ture sanatti dhiibbaa taasifame wal qabatee naannoo Amaaraa bulchiinsa Gaddoo Andaargaachoo fa'aa waliin mari'achuudhaan manneen barnootaa 20 akka banaman ta'ee manneen barnootaa banaman sun amma deebi'anii cufamaa jiraachuudha kan nagaatu. Waan BBC narmirratti gabaasa bal'aa hojjatee jira barsiisota achi jiran maatii barattoota dabalatee qaamolee gargara dubbisuun gabaasa kana hojjatee gabaasa kan keessatti akkuma yeewuun jedhee bar 1990moota naannoon tun Oromiyaa jalqa turte gar naannoo Amaaraatti eegi cintees uummata achi jiraatu sun afaan hin beekne afaan Amaarifaatiin barachaa ture gaafii uummata waan turteef yeroo jijjiirama dhufedhan sun lammaaf gadduu wal dubbatanii akka afaanii Oromootiin baratan manneen barnoota baay'ee lakkoofsaan 20 dhiyaatan banamuu dubbatee jira gabaasii kunini manneen barnoota gaafas banaman keessa 20 keessa 3 qofatti hafeedhani naannoo ammaan tana manneen barnoota kun itti gaafatamii isaanii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ullee miindaan kan kaffalamuuf mootummaa naannoo Amaaraatii jedhanii barattooti waggaa 4 dabre barachaa turan kutaa 4 jiru barattooti asii barumsa jalqaban ammaan tammanneen barnoota kun cufanii faca'u rakhai kutaa tokko jalqabdanii jedhanii jiran maal seeta practically waan atargitu gocha gari opidiyootan keessatti naannoo daanga gubba jirti dhiisi naannoo daanga khatareef maqaa dhoofti sun dhiisi magaal Finfinneetiyyuu jiddu galeessa lafa gurgurattee eegi nyaateen duubdu deebiftee uummata waliin warboo maal seeta namicha cubbichi tokko jira lamii Itaalii Machiavelli jedhani kitaaba isa The Prince jedha keessatti waliin dhawu kana Khamshi Mallis Abdisaa qorirra dhaadate gaaf tokko abaartilleen itti waci tokko convinced and confused goota falaasami kun falaasam jaarra 18ffaa keessaati bar Machiavelli sun odeeffannoo information guutu mootummaan ukkaamse uummata odeeffannoo waan hin qabneef waliin dhayi sobi bulchii falaasam jedhamsun nan fayyadama Machiavelli Dr. Abiy Ahmed akkis dubbis akkis apply godhullee qorattooti namooti isatti dhiyeennaan jira waan kan balleessanii barreessanii jiran biltsiginnaa woma Abiy Ahmed dubbatti yoo Abiy Ahmed woma bii tolchu yaa yoonni biqiltuu dhaablee yoonni nama waalillee awwaalaqa yoonni manjisan so kitaabum kan dubbisanii apply godhuu jiranii jechuudha gochi ilmi nama laf waliin gurguruu kun manifesto biltsiginnaa keessa mani dhaati baasanii nama jeesuu cinaatti uummata saamuu cinaatti yakkoota maamoo saafuu uummata dhiise saafuu namummaa lagatan dalagu jiraatti laf waliin nam gurgurachuu tan uummata biyyattii gurgurachuu liqa irratti haasaa turre uummata biyyattii ganga waliin gurgurachuuf warri qophaa'e gandoota baadiyyaa kutee akkamittiin gurguran baandaa namaan jetti yeroo tokko wanni kunillee waan Machiavelli kee jirti waan ufiattu ta'i saamii nama hanna kan sirra bare wasiin jechuu barbaad hattu jedhiini dursi jedhanam baanda namaan jetti baanda jecheen uummata biyyattii laf biyyattii dabarsanii gurguru waan dabart baandummaa nagan caaltiin jirtu jechuudha qaadireen Oromiyaa laf Oromiyaa daanga Oromoo uummati si waliin dabarsite gurguratti taanaan baandummaa nagan caalin jira baandummaa kan keessa tokko fakkeenya yoo tiiqas BBC waan dhimma barnoota kanaan wal qabatee qondaaltota naannoo dubbisuuf yaalii godhe jira qondaaltoti naannoo Amaaraa aanaalee kallamaan nami bulchu asirra dubbachuu akka hin barbaan miidiyaa tuffatanii hin dubbanne jechuun tokkoffaa rudeness maali amala addagummaa paartii garee biltsiginnaa keessa tokko ayzeewee dhiyootana Itoophiyaan broadcast authority jedhaniin sun khaadiree EBC fa bulchisuun khaadiree waan kan irratti odeeffannoo kennu dhoortiin inni dabnedhee maani baasa waliin dha'uuf akkan ta'a tokkoffaan warruma lammeessoo wanni bilbile bulcha godinaa bilbile hulleen akkasum sobe bilbil jala kaasu dhumirratti biiroo barnoota Oromiyaatti taana gaafatanii dhimma daangaa maani naannoo bira keessin seennuu jedhe lamiileen isa manii barumsi 20 afaan Oromoo barattooti kumaatama dirree irra facaanii waan naannoo Amaaraa keessin seennedha baandaan warqan caaltiin jirtu jechuu dandeetta. Dhugaa dubbachuudhaaf nama jechisiisa waa'ee uummanni kee yeroo rakkoo amma kana ga'u keessa jirutti waa'ee naannoo biraa keessan seennu waa'ee uummata sanaanuun dhibu jechuun baandummaa jecha jedhu sana ni ibsa jedheetan kana ni yaadu. Ogeessi barnootaa waajjira barnootaa aanaa Qimbibiitirraa BBC'n dubbise obbo Masfin Raggaasaa
manneen barnootaa afaan Oromoo 20 ta'an kan aanaa Angoola Laafixarraa jedhamu kana keessatti akka banamuuf murtaa'eef aanaa Qimbibiitirraa deeggarsi garaagaraan taasifamaa turu. Itti fufiinsaan hanga yeroo dhihootti kitaaba dhiyeessuu, barsiisota qacaruu maal kanaan tumsi guddaan taasifamaa turudha kan isaanii ibsanii. Ogeessi barnootaa kun yeroo ammaa hariiroon aanicha waliin qabnus akka adda citu ta'ee jira. Deeggarsi taasifamus akka dhaabbatu ta'ee jira jechuudhaan wanti isaanii ibsanii ni jira. Kun maaliif jedhamee gaafatamus yeroo sanatti murtoon sun yeroo murtaa'etti yeroo bulchiinsa obbo Lammaa Magarsaa fa'aa gaddoo Andaargaachuuf yeroo murtoon sun murtaa'etti siyaasaafidha malee dhimmi kun dhimma nu ilaallatu yookaan dhimma keenya yookaan afaan Oromoodhaan akka barattan barbaannee miti. Jedhanii deebiin akkasii akka deebi'uufidha kan namoonni yookaan barsiisonni manneen barnootaa kanatti barsiisan illee kan isaanii himan. Aanaan sun yeroo murtoo sana murteessetti gaaffii uummataa yookaan gaaffii hawaasa aanaa sana jalatti buluudhaaf dirqamee jiru deebisuuf osoo hin taane murtoo siyaasaati jechuudha. Yeroo sanatti haala ture hariiroo Oromaaraa jedhamtu sanaaf natti fakkaata. Sana bu'uura godhatanii akka murteessaniif ammatti garuu wanni akkasii akka hin barbaachifne gaaffii uummataa deebisuunis dhimma isaanii akka hin taane uummanni kun afaan Oromoodhaan barachuu dhabuun isaa dhimma isaanii akka hin taanee fi murtoon duraan murtaa'e illee akka inni of duuba deebi'u taasisuudhaaf murteessanii jiraachuudha. Aanaan sun barsiisota sanatti illee kan himaa jiru. Egaa sababa sanaan barsiisonni illee harcaa jiraachuu dhiisanii ba'aa jiraachuu wanti mul'isu ni jira. Gabaasni kuni manneen barnootaa banamanii turan hundi cufamanii 3 qofatu amma barsiisuu irratti argamaa jechuudhaan kaasanii jiran. Yeroo kun hundi ta'utti ammoo manneen barnootaa kun barattoota gahaa osoo qabanii hawaasni gammachuu guddaa osoo qabu hanqinoota yookaan rakkoolee naannoo Amaaraa jala jiraachuu isaaniitiin isaan mudatu irraan kan hafe haalli baruuf barsiisuu haaluma gaariidhaan bakka itti deemaa ture akka ta'e illee ni kaasa gabaasni kuni. Waa'ee hiree barattoota kanaatti haa deebinu. Waa'een hiree barattoota mana barumsaa kanatti barataa turanii waa'ee waan si gaddisiisu hedduu ni qaba jechuudha. Erga banamee waggaa 4 barsiisee jira manni barnootaa kuni. Tokko kaasanii aga kutaa 4tti warri baratan amma 4ffaa fixaniiti jiru jechuudha. 4ffaa fixanii yeroo gara sadarkaa itti aanutti ce'uun irra jiraatutti manneen barnootaa kun irratti cufamee gara kutaa tokkootti waggaa 4 deebi'ee of duuba deebi'anii gara kutaa tokkootti deebi'anii akka isaan tokkorraa kaanii afaan Amaaraadhaan barachuu eegalaniif itti murtaa'ee jiraachuudha kan kaasu. Kun waan hedduu hamilee nama tuquudha. Hamilee barattoota kanaas tuquudha. Hamilee uummata sanaas tuquudha. Yeroo kun hundi ta'utti kan ilmaan Oromoo daa'imman Oromoo ijoollee barattoota Oromootiifan dhaabbadhe kan jedhu biiroon barnoota Oromiyaa waa'ee naannoo biraan hin galchuu jechuudha argama. Maal seeta yeroon akka waliigalaatti gareen kara deemtuun akka chaansii wal gurmeessitee saamtee barcuma qabatte itti gaafatamisii eenyachuu dandeetta. Yoo qawween qabatte itti gaafatamisii qawwee wanni isiin sodaatu wanni isiin kabaji qawwee. Yoo umnaan qabatte lakka soo falfalaan qabatte illee falfalum taate dhe amana. Itoophiyaa keessatti rakkoon Itoophiyaa biyya umrii dheertuu qabdu jedhanii dhaadatanii biyyoota Afrikaa keessa waan cufaan biyya sadarkaa gadaanaa gubbaatti argamtu. Ikoonomiin barnoota maaniin bu'uuraalee misoomaa waan cufaanu gadumaantu jirti. Maaltu sadarkaa kanaan ga'uutetti gareen fedhii uummata malee aangoo wal jijjiiraa dhufu mootummaa Itoophiyaa keessatti agamma warri waggaa 150 ta'uu beekna historically Itoophiyaan ammoo waggaa 3 warri dhinja waggaa 3 ka qabannuuf waggaa 3 Itoophiyaan takka nam filatteen bulteen durre jechuudha. Kanaafuu gareen ati filatiin itti gaafatamu uummata hin qabdu jechuudha. Siyaasa ofiitti taphatti. Perspektiivii ati itti yaadde aangila ati itti yaaddu guddoo jaaladha. Waggaa 4 dur gaaf gadduuf lammaan Oromaara jedhanii piroojeektii lubbuu akkasiin lubbuun tur gaafa subeen. Piroojeektiin kanaan wal fakkaata kan uummata ittiin daraaruu jiran piroojeektii Itoophiyaan ta Oromoo jedhan takka garte siyaas bilchiginaa uummata waltiin qabde bulfachuuf aangoo barcuma mootummaa qorkuuf malee piroojeektii Oromaraa kuftu wal fakkaata sun uummata ittiin gaga'u jira. Feeki ta'uu sitti agarsiisaa jechuudha. Hundumtuu gaaffii uummataa deebisuuf osoo hin taane tapha siyaasaa aangawoonni aangoorra jirtu taphattu akka ta'edha kan sitti argisiisu. Kaleessa murtoon hawaasni kun waggaa 20-30 guutuu boo'aati kan inni ture. Gara afaan keenyaan barachuu hin dandeenye afaan keenyaan tajaajilamuu hin dandeenye gaaffiin kun nuuf deebi'ee waggaa 20 guutuu hawaasa boo'aa ture kana itti argisiiftee
Ijoolleensaa daa'immansaa akka afaan Oromootiin baratan jalqabsiiste kaatee gaafa deebistee irraa dhaabdu ijoollee waggaa 4 guutuu baratte of duuba deebitee kutaa tokkorraa eegaluudhaan afaan Amaaraadhaan akka barattu gaafa itti murteessitu wanni biyya sana keessatti hojjetamu hundumtuu feekii ta'uu gaaffii uummataa gaaffii Oromoo deebisuudhaaf hojiin hojjetamu tokkollee akka hin jirredha kan isitti argisiisu. Adaanecha Abeebee dheengadda maalidha kan isheen jirte keessumaa faaruu alaabaa kanaan wal qabatee alaabaa Oromiyaadhaan wal qabatee deebii laatte irratti akka waan uummata Oromoo fayyadu akka waan gaaffii Oromoo deebisuu ta'etti faaruu magaalaa Finfinnee afaan Oromootti hiiknee san akka isaan faarfatan goonaa jechuudhaan faaruun Oromiyaa akka dhaabbatu alaabaan Oromiyaa akka hin mirmirfamne murtoo sana murteessiteeti kan mana maree irratti kan isheen dubbatte naannee gaaffii finxaaleeyyaa Amaaraa sana deebisuudha jechuudha deebiin bifa kanaan kennamus waa tokko hin jalqabu itti bu'u akkuma yeroo darbe kaafne gaafa achi jarri wacan yookaan gaafa achi jarri waa tokko godhan immoo murtoo sana galagalchanii uummata irratti ba'aa biraadha kan isaan fe'an. Inni websaayitiin kam deemuu jirti ilma namaa ilaalchaa fi tarkaaffisaa ilaalchisa laalte namummaa isa murteessuu dandeetta. Gareen bilxiginnaatuun garee dadhabdu biyyaaf in taan tanama dhala namaatiif iyyuu hin taawwanna targituu fi qumaari isiin taphachuu barbaadu jaarraa 21 keessa waan Maakiveliin faan jaarraa 16 fayyadamaniin arnam sobuuf yaalti. Anu warri sobuu miti kana ajaa'ibu. Warri garee tanaan sobamuun ajaa'iba jechuudha. Oromoo ta'e Amaar ta'e Jinni ta'e garee tanaan sobamtee dhaan guddoo gara nama nyaata cufaafiyyuu ajanda taanu dabruu fi filanna jirraa ajandaan keenya kasadeessoo gareen qorattoota manmarii dhaabbat biyyoota gamtoomanii yakkoota waraana Itoophiyaa keessa dalagamaa turan waraan Tigraayitiin wal qabatee naannolee biyyattii 3 Affaar Amahaar akkasumas Tigraay keessa dalagamaa turu qorachuuf ramadamte Itoophiyaatti argamte. Gareen kaawunsilii olaanaa yookaan mana maree olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gama mirgoota namoomaatiin jiruun hundaa'e kuni baatii muddee darbeedhaan itti fakkaata kan inni hundaa'e ji'a duraa jechuun ji'a torban itti fakkaata. Waggaa dabre jechuudha. Dhuma waggaa darbee irratti kan inni hundaa'e yeroo koomishiniin yookaan gareen kun hundaa'utti mootummaan Itoophiyaa mormii guddaadha kan inni dhageessisaa ture. Gareen kun gara biyyaa seenee akka inni qoratuufis hin ayyamu hanga jechuutti hanga sadarkaa sanaatti ejjennoo qabatee turuunsaa ni beekamaa haa ta'uti. Yeroo ammaa gareen kun gara Itoophiyaatti imaluusaadha kan dhagahaa jirru. Itoophiyaatti ammoo iddoowwan qorannoodhaaf irratti fuulleffatu keessumaa gara kaaba biyyattiitti akka imaluudha kan dhagahaa jirru. Gareen kun irra jireessaan waraana kaaba Itoophiyaadhaan wal qabatee rakkoo mudateedha kan inni qoratu. Battala waraanni sun November 3-4 kan bara 2020 irraa eegalee haga yoonaatti rakkoo jiru sana kan qoratu akka ta'edha kan beekamu. Dura teessuun koomishinii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan koree kanaa jechuudha kan koree kanaa Kaarii Beeti Murungii jedhamtee lammiin Keeniyaa sun ogeettiin seeraa abbaan alangaa Keeniyaa sun qorattoonni keenya gara iddoowwan sarbamni mirgoota namoomaa irratti raawwatame kana seenanii akka qorataniif ni taasifama jennee abdannaa sanaafis hayyama akka argatan ni abdannaa jedhaniiti kan isaanii jiran. Egaa gareen kun Finfinneetti kan inni argamu mootummaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin marii taasisaa jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan inni argisiisu. Qorannoon isaa garuu guutuu Itoophiyaa kan hammatu ta'uu dhabuun bu'aan qorannoo garee kanaa hagam rakkoo biyya sanaatiif fala ta'uu danda'a waan jedhu irratti itti fufiinsaan gaaffii uumaa jira. Wanni guddayyoon faranjiin Itoophiyaa in deadly war waraana hama lubbuu nama gaaga'eef waggoottan jootan 20 oliif turu gabaasti yeroo baay'ee Itoophiyaan akka waligalaatti eegee Abiyyi Ahmad dhufetti brutal war jirti waraa waliini ka lubbuu qulqulloota hedduu gaaga'e ka diinagdee biyyattii butuch ka dhagees uummata boores qaamaan biyyi lafaa barkan eesaa yoodhan Itoophiyaa ta'u ragaaleen yeroo gargaraa bahin mul'isaa jechuudha. Addunyaa irraa internet displayin tokkoffaa dhibba mirga namoomaatiin duree beelaan duree hongeen duree waraanaan Afgaanistaan facaallee miti Sooriyaa facaallee miti Yemen facaallee miti biyya ganna 10 walaadha ture. Akka waligalaatti gareen qorattoota tun waraanni kun kaa biyyattii keessatti akkami jalqabees wagga guutuu waan irraasaa turreef seer kabachiisuudhaan itti keeyyatanii sadarkaan ittiin biyyatti gaargine jirra. Dhumirratti addunyaan argitee gamtaan Awurooppaa yaada dhiyeessee hundeeffamu warraatiin bara 2021 gamtaan Awurooppota
dhali nama gaagaamuu jira ilmaan nama baduu jiranii gareen qorattoota hundoofti kanaa qorattu jedhe gaafii kaasee gaafii isaanii kan irratti hundaa'uun manni marii kaawunsilii mirga namooma kunin qorata murteessufannaan Itoophiyaan diddee dadhabanii jechuudha. Kanaaf harkaan murteessani biyyooti 27 indeeggaranii 15 afaan qabatanii 11 immoo in morman Itoophiyaa dabalatee Eertiraan faan cuftii Itoophiyaa waliin taate qorannoon godhamu hin qabdettee waaccifa turte. Wamtaateefu sagalee olaanaan eegi murteefteen duuba koomiteen tun bara akkuma yoon jedhu waggaa dabre gardhumaa murtooftee hojii ka jalqabdammoo jibittotteessa keessa shuumamte jechuudha. Qorattoonni ekspertoota idil addunyaa tun sadeen Kaarii Beetii Murungaa Keeniyaa irraa Abbaan Langaati Isteeban Raatnar Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa irraa sadeessoon Raasikaa Komarsaawaa jedhamti Sri Lankaa warra dhiyoota masaara mootummaa weerarsuun irra dhufte gareen tun sadeen akka addaatti qorannoof Itoophiyaatti kan murteessan jisadiin dura mootummaan Itoophiyaa ammoo didaa ture jechuudha. Waan dhibiniisi baajjat gareen qorattoota tun itti iyyaatu in murteessinaa fi jedhee mammarii kaawunsilii irra dhiyaate biyyoota astabaabbare morma ture jechuudha. Gaafii guddoo kan namatti taatu yeroo tokko waan irra diddiman kan hin beeku haa ta'u qorattoota ta'e mootummaan Abiy Ahmed yakkama ta'uu hatbartu yakkama ta'uu ragaa nagan caalin barbaachisu jechuudha. Waraabessi waan halkan tolchi beekaaf maal jedhan guyyaa nam dheeta tanaaf baqachaa ture. Dubbii keenya irratti abbaan alangaa mana murtii yakkamtoota idil addunyaa Faatu Baasuunda jedhamtu isin duraan turte yaa miseensa garee kana akka taatedha. Kan Keeniyaa sanadha kan Sri Lankaa sanaan kan jijjiirame odeeffannoon qabuuni. Egaa gareen kun tokkoffaa qorannoon garee kanaa guutuu ta'uudhaaf hin danda'u haala Itoophiyaa argisiisuudhaaf jechuudha. Sababni isaas rakkoon Itoophiyaa inni ijoon yeessa jira yoo jette waraana kaabaa duras kan ture erga waraana kaabaatis kan itti dhufee jiru inni guddaan rakkoo Oromiyaadha. Rakkoo Oromiyaa keessaa kan hammatu akka hin taanedha qorannoon garee kanaa kan himamaa ture. Qorannoon garee kanaa akka iddoo hunda qaqqabu rakkoolee akka waliigalaatti guutuu Itoophiyaa keessatti mudatan akka irratti akka xiyyeeffatuuf gaafatamaa ture jira. Hammam deebii argateera gaaffiin kuni waan jedhu fuulduraaf kan ilaallu taa'ee ganaa jalqabbii irra jira early stage irra jira wanti kuni hin murtaa'ee murtoo isaa sana hordofee immoo amma gara Itoophiyaatti malee gareen kuni itti fufiin isaanii eessa deemee qorataa waan jedhu wanti jijjiirame yookaan wanti fooyya'e yoo jiraate itti fufiin isaan kan dhageenyu ta'a. Haa ta'uti ammas dhiibbaa uumoon baay'ee murteessaadha. Sababni isaas sarbamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf raawwatamaa ba'e karaa guutuu ta'e mul'isuu hin danda'u. Sanarratti hin fuulleffatu fookasiin isaa yookaan iskoopeeriyaansa sadarkaa sanatti hin bal'atu ta'ee jennaan ammoo gaafatamni hin jiraatu jechuudha. Yakka lammiilee nagaa irratti guyyaadhaa gara guyyaatti raawwatamaa jiru kanaaf gaafatamni hin jiraatu jechuun ammoo lama du'uu sanaan waan wal caalu natti hin fakkaatu bifa sanaan ibsuun ni danda'ama. Inni lammaffaan qorannoo dhumti garee kanaa mataasaa bakkuma ni qorata jedhama yookaan iddoowwanuma ni qorata jedhame sanatti iyyuu hagam dhugaa jiru sana baasee mul'isuudhaaf danda'a. Qorannoon garee kanaa wanti jedhu xiqqoo wantoonni gaaffisichi uuman hedduun ni jiru. Gareen kun gara Itoophiyaatti imaluu isaatiin dura ji'ootaan dura battaluma gareen kun hundaa irraa kaasee Abiy Ahmed humnoonni Amaaraa humnoonni Eertiraa wanta isaan gochaa turan tokkotu jira. Yakkoota raawwataman faana balleessuu irratti hojjetamaati kan ture. Kan ammoo hanga ogeeyyii Yuunivarsiitii Gondar irraa bobbaasuudhaan yakkoota keessumaa lixa Tigraayitti raawwataman faana balleessuudhaaf haga sanatti irratti hojjetamaa ture jira. Ragaa balleessuuf odeeffannoo balleessuuf bifa ogeessaan deeggarameen haala mudate sana dhoksuuf akka hin baane gochuudhaaf hojii hedduun hojjetamaa kan ture. Kun tarii ragaa faana balleessuudhaan wal qabatee hojiin hojjetamaa ture sun qorannoon kun karaa guutuu ta'een rakkoolee mudatan sana mul'isuu dhabuu danda'a yaaddoo jedhu uumee jira. Haa ta'uti ekspertoonni as keessatti hammataman ogeeyyiin waan kanaaf bobbaasaman gareen waan kanaaf hundaa'e garee dhimmoota akkasii irratti muuxannoo guddaa qabdu ta'uudhaan wal qabatee yakkoonni kun tarii dhokatanii hafuu dhabuudhaaf ni malu jechuudhaan abdiinis immoo kaa'ameeti kan jiru. Akka waliigalaatti ammaaf jalqabbiidhuma irra jira wantichi. Gareen tunini qorannoo isaanii gubbaa dhiibbaan hin jiraata. Yes dhibbi namanaa dhiibbaan hin jiraata. Garuu gareen tun yakka Itoophiyaa keessatti dalagamaa ture awwaal nama diiganii barbadeessaniif iwwallaattee jedhee nama nu jechuun nu qorannoo hin deemne ragaaleen nu agamma qabnu hawumati biyyi lafa jiru cufti qabu Itoophiyaa keessa yakkootii bara Adolf Hitler in dalagamanii
bar Adolf Hitler the most yakka amaman bar Hitler dalagamin yakkoonni bar Hitler in dalagamin ilmi namaa ibiddaan jira gubate jira jechuudha ijjeese Hitler rashanee guba Itoophiyaatti ammoo fiizikaalii qabdee guba turte jechuudha gareen tun amma dhiibbaa akkam jal jiraatu wanni jedhu soda kaasanii turanii warrooti Tigraay dhimma kanaan wal qabate gareen adbilis paasa uummata Tigraay hara ministeera jaalasiitiin waa dubbattee jirti koomishiniin kun mirga namaa tiin wal qabate gareen qorattoota dhuftituuniin mootummaa biltsiginnaa irra fagaadhaa waan jettu kaaftee jirti yoo mootummaan biltsiginnaa keekeeyyat qorannoon tun miidhamuu dandeettu waan jettu kaaftee jirti lammeessa uummata Tigraayiif mootummaan Tigraay qorannoo keessaa kaammatamuuti mootummaa jiddu galeessa qof buur godhatanii akka ittiin dhumnu waan akkana kaasanii jiranii jechuudha amma inni guddoon atamma asirra barattu yakka gareen tun wanni gurguddoon isin qorachuuf sarbamis mirga namoomaa haqaamolee idil addunyaatti yakkamaa meedhaniif mirga rifuujii baqattoota Eertiraa facufayyoo dhufanii wanni acha turan baqattoota akka naannoo tokko baqachuuf ijjeessa turan yakka kana naannoo waraanii keettur Affaar Amaaraa fi Tigraayin alalleetti beetii kaarii beetii Murungaa dhiyootana gabaas wayii dhiyeessa turte irra hojjechaa turre Oromiyaa dabalatee akkoota maamoon dalagamuuf achirra qorannoo godhuufillee karoora qabaachuu dubbaftee turte keessumaa ijjecha lamiilee dhalattoota Amaaraatiin wal qabatanii Oromiyaatti dalagan in qorannaa jette turte jechuudha maaltiin godhanii maaliif godhani qorannoon garee Amaara sun garee tokko maqaa balleessuuf yookaan siyaasa ittiin dalagamuuf biltsiginnaan influensii miidiyaatiin amansiiftee jirti jechuudha yakkooti Oromiyaa keessa waggoottan afran dabre dalagaman qaam dubbatuuf waan hin qabneef liqinfamuu danda'anii jechuudha gareen tun dhugaa Itoophiyaa keessa jirti bal'inatti hin beekti maal jedhani yoo abbaan iyyat ollaan nama birmataa jedhan uummati Oromoo jabaate yakki Oromiyaa keessatti dalagamaa ture akka qoratamuuf yoo dhiibbaan godhin dhiigi qulqulloota waggaa afran dabre daawwachaa turre akka lolaatti dhangalee wanneechi ture lafumatti hafuu danda'a. Qabxiin tokkotti buusuuf amma yaaddoon warra Tigraay kun qabatamaadha jedhee yaada. Biltsiginnaan garee kana manipuleet gochuudhaaf yookaan qorannoo walaba ta'e gaggeessee gaafatamni jiraachuudhaaf malu akka hin jiraanne gochuudhaaf rafee hin bulu. Wanti isaan hin goone hin jiru. Haga maallaqaan harka micciiruuttis haga bifa garaagaraatiin odeeffannoo awwaaluutiinis wanti isaan godhan jiraachuudhaaf inuma malaa egaa sun ejjennoo garee sanarratti hundaa ejjennoo miseensuun yookaan ekspertoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun dhimma kana dhugaa jiru kana baasuu irratti ejjennoo isaan qaban irratti hundaa'a gama sanaan immoo baay'ee rakkoon qabaatu jedhee hin yaadu garuu yaaddoon warra Tigraay sun inuma hubatama biltsiginnaan sana gochuudhaaf duubatti hin deebi'u. Kanaaf raga warra siikaasaa akka gareen Tigraay jettu raganullee hin beenutti gareen Tigraay waraani kaab Itoophiyaa jalqabe yakkoota amaama dalagaa ka ture garee biltsiginnaatiif loltoota Eertiraa garee Amaara ture. qorannoo wayii koomishin olaanaa mirga namoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiif wanniin godhamte turte Itoophiyaa Human Rights Commission qorannoon sun bihaas ta'u gareen Tigraay imacha turte jechuudha eegi qorannoon sun taateen dubbisiin maal goone yakkamaama wal fakkaata silleen Affaarii fi Amaara keessatti dalaguu kaate jechuudha maal seetam gareen qorattoota koomishin mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii bihaas taatee namni shakki hin jirtu garuu garee Itoophiyaa tanas torgaami maaniyoo mootummaan jalarra madina mufitti erge safar namni nama agarsiisi isaanii mootummaan harka eeggalfallaan dhugaan hin baatu jechuudha gareen biltiginnaa ammaaf shakkamtu qofa donta yakkamtu yakko jechuu addunyaa waliigaltee turte koomishinii mirga namooma gareen TPLF leen akkas jedhanii jiran qaami walaba kun qaam walaba waliin chocho'ee yoo qorannoo gaggeestaat Oromiyaaf naannoo bira keessallee dhugaan hin baattaa baanaan hin jirtu jechuudha. Gareen kun garee walaba jedhameeti kan inni jiru walabummaa isaa qabatee akka inni itti fufuu fi iddoon akka inni tuttuquudhaaf danda'u ni abdanna sanaaf ammoo abdii qofa osoo hin taane bifa danda'ameen dhiibbaa barbaachisu uumuun gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromoo biyya sana keessa sarbamiinsa mirga namoomaatiif kan saaxilame jira jedhee hiyaaduun waggoota bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti sana duras kan gatii kaffalaa ture uummatuma keenya ta'uun hin haalamu. Egaa ragaalee dhoksuudhaaf miliqsuu faana balleessuudhaaf hojiileen hojjetaman jiraachuun malu haa ta'uti ragaan isaan dhoksuu hin dandeenye hedduun immoo ni jira. Kanuma harkana maajala jiru kan yoo fudhannee ilaalle kan saatalaayitii maaloo ragaalee saatalaayitii maal kana dhoksuuf sana awwaaluudhaaf hin danda'ani sanarra dhaabbatee yoo ilaalte itti bahinsi qorannoo kana
yakkoota jiraniif hanga sadarkaa mana murtii qorattoota idil addunyaatti dhaabuudhaaf kan danda'u akka ta'utti abdatama. Egaa ragaa harka namaatiin balleessuudhaaf yoo danda'an ragaa harka rabbii sana balleessuudhaaf hin danda'u jennee yaadnu. Kanaan dura sofumaan of saaxilaa turanii fuulduraaf of saaxiluunis inuma itti fufa dhugaan iyyitee inuma baatee kun isheetiin gaafa guyyaa ishee. Kan xumuraa xumuraa dabarraa sa'aatiin qabnu deemuu jirtetti jiituuni ajanda dhumaatiin. Ergamaan adda Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa haaraa muudaman Mike Hammer kaleessa gara Itoophiyaa gara Egypt akkasumas gara United Arab Emirates kan imalan ta'uun ibsi ba'eeti kan inni jiru. Imala isaanii eegalaniiru natti fakkaata kanarratti oduu bal'aa hojjettee turte kaleessa. Egaa qondaalli United States kun ajandaalee jajjaboo firkaati kan isaanii qabani. Inni tokkoffaan dhimma hidha Abbayyaatiin wal qabate rakkoo guddaan gaarreeffannaa guddaan ammas Egypt, Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti uumameeti kan jiru. Isaan kana qofa osoo hin taane biyyoonni Arabaallee harka keessa galfataa jiraachuu isaaniitu beekama dhimma kanaan wal qabate. Kan irratti Ameerikaan ejjennoon isheen tarkaanfachiiftu ni jira. Hidha kanaan wal qabate kan miidhamus addatti qofaatti kan fayyadamus jiraachuu hin qabu jechuudhaan ejjennoo sana ni qabdi. Laguma Naayil mataa isaarraayyuu hundi itti fayyadamne akka qabeessa ta'e akka jiraatu ejjennoo jedhu kanaan dura calaqqisiisaa turuun ishee ni beekama. Dhimma kanarratti qaamolee garaagaraa wajjiniin marii ni taasisuu jedhamee jira. Inni kan biraan dhimma nagaa Itoophiyaatiin wal qabatudha. Nagaa buusuudhaaf kan isa warroonni isaan dura turan kanneen akka eenyusan David Satterfield faan kan isaan dura turanis yaalii garaagaraa gochaa turaniiti kan jiranii. Yaalii kana itti fufsiisuu fi milkeessuun kaayyoo isaanii isa ijoo isa lammaffaa akka ta'e hubatama. Mikaa'el Hammer nama guddoo abdatamu waan kanis sirreessadhanii garuu maal seeta Ameerikaan ergamtoota addaa Afrees horgite. Ergamtooti addaa kun sa'aatii dhufanitti rakkoolee gaafa Afrikaa qabatanii furmaata barbaadaa dhufan. Almost waggaa tokkoof wayi yaayyoo hojjetanii warri kun sadee yookaan warra afran walirra fuudhu kunini rakkoon isiin furamini Itoophiyaa qofa gammaatti. Maal seeta gaaf jalqab dhufan dhimmi Suudaan ture. Dhimmi Suudaan gubbaa furmaata barbaaduuf yaalii godhaa turan. Agitay tokko Suudaan transitionin uummata kakufuuti malee Itoophiyaa caala stabil ingoomtii jedhan herregan. Kaan dhimmi Suumaleetii fi ergamtoota adda erga turte Ameerikaan Suumaleen bulchoota fi filattee nagaa argattee jirti. Kam Itoophiyaan gaagami biyyoota hedduun gaagama keessa baanii keennammoo biyyum dhibii akka dabalamne Itoophiyaa qofaa jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa gareen bilxiginne dhantu hin jirtu hin dhaabatu. Tana ufamansiisuu qabna. Dhuga dubbachuu dhugaan fuulamtu aga gareen Abiyyi Ahmad jirtu Itoophiyaan nagaan taatu. Believe me jedhee amanaanini ergamaan adda kun ammaaf dhimma lamaan akkuma yoo hin jedhan marata ka jalqaba waraan kaab Itoophiyaatiin wal qabatee mariin araara ka godhamuu jirti jabaatti akka itti fuuftu gargaarsi namooma bana godhamuuf aalii jiraachuu. Sadeessu ajanda sadeessu armaan tan mari'achaa turree wal qabate itti gaafatame akka jiraatuuf obstacle yookaan gufuuleen akka hin jiraan warri kun cufte ala daawwachuu jira. Gareen qorattoota tun bilxiginnaan beeseen rabbiyyuun bitam ergamtoota rabbi tana dosiin dhufte shiliinkii kennuuf hin yaaddi garuu isin dandeettu amma addunyaan ulaaluma jirti kanaafi dhimmi guddaan kana kaan ammoo lagabbaatii wal qabatee wanni deemuu jira jajjabdu sullee caala bowwomata Itoophiyaatu ta'uu dandeetti. Bara wanni lagabbayyaa kun hammame miidiyaa irraa baay'ee akka duraa sana farfamuu fi dhagahamuun haa'afu malee muddama jabaatu uumamee jira beektaa yeroo ammaa. Sababni isaas tokkoffaa yeroon kun yeroo Itoophiyaan itti bishaan guuttudha. Guutame bishaan kana hidha kana guutu marsaa sadaffaadhaaf raawwatamaa akka jiru harka lafa jalaatiin raawwatamaa akka jirudha. Miidiyaaleen gara biyya Egypt yoo ilaalte ta'e kanneen akka barruu biyya isaanii sun faani gabaasa isaan qabatanii bahani. Itoophiyaan guutuu irratti kan argamtu marsaa sadaffaadhaa fi yoonaatti bishaan biliyoona 2 meetira kiubii biliyoona 2 ta'uyyuu qabdee jirti. Fufiinsaan guyyoota jiranitti immoo bishaan biliyoona meetira kiubii biliyoona 3 qabuu dandeessi jechuudhaan illee wanti isaanii himaa jiran jira. Dhimmicha akka yaaddoo fi balaa guddaa biyya isaanii irratti Egypt irratti dhufee itti kaasaa kan jiran keessumaa guutiinsa marsaa sadaffaa kanaan wal qabate. Itoophiyaan ejjennoo isheetiin marii malee walii galtee malee bishaan qabuu itti fuunshee biyya keenyaaf balaa guddaadha jechuudha. Mootummaan isaanii gara tarkaanfiitti akka ce'uuf dhiibbaa guddaa taasisaa jiru warri Masrii. Gama Itoophiyaatiin hammam deebiin kennamu jiraachuudha baatus egaa hojiidhaan wanti itti jiramu jiraachuu danda'a. Sun hin jajjabeessina malee nuyi sana wanti nuti dura dhaabbannuuf hin jiraatu. Sababni isaas qabeenya uummata sanaa dadhabbii uummata sanaatiin hidhaa ijaaramaa jiru waan ta'eef jechuudha. Muddama kana tasgabbeessuudhaaf dhagaa tokko Mike Hammer yeroo kanatti gara biyyoota lamaa
itti imaluun isaanii kan himamaa jiru muddamni kun gara intaanetti akka hin ceeneef darbee hariiroo Sudaan waliin jiru ni beekama gama daangaadhaan rakkoo jiru ni beekama hidha haaromsaadhuma kanaa wal qabatee rakkoon jiru ni beekama kunis gara hin malleetti akka hin ceene biyyoota kanneen walii galchuu kan irratti kan fuulleffatedha jedhameeti kan jiru. Gama hariiroo TPLF waliin jiruun wal qabatee kan warri isaan dura turan David Satterfield faan kan isaanitti milkaa'uu dadhaban namni kun haga tokko dhiibee fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'a jedhamee abdatameeti kan inni jiru. Sababni isaas mariin TPLF fi Biltsiginnaa gidduutti eegaramuuf akka jiru himamaati kan ture gargaarsi namoomaa haga tokko hiikkatanii haga tokko dhaqqabaati kan jiran ga'aadha jechuudha baannusi. Haalonni kunniin gaafa ilaaltu tarii nagaa buusuudhaaf Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf adeemsi deemamu kun kan Biltsiginnaa fi kan TPLF kun milkaa'uu danda'a jedhamee yaadama. Haa ta'uti hammam jara gidduutti nagaan haa bu'u malee biyya sana keessatti nagaa buusuun akka hin danda'amne immoo hubachuun nama dhibu sababni isaas hunda kan hammate akka hin taane argaa jirra mariin kun waan ta'eef. Yaa ta TPLF fi mootummaa araaraa jalqabanii jiranii milkaa'uu baaturree waliin ilaalla laga abbaatii wal qabatee Itoophiyaan dhibbirra itti fayyadamu mirga guutuu qabdi haqa keessa qabdi haqa qaban sun ammoo karaa dhugaatiin ibsachuu dadhabnaan dippiloomaasii siyaasa addunyaa irra dalagamti dalaguu dadhabnaan kisaaraan biyyatti ergeetti salphaa miti jennee amanna fakkeenya fudhachuu dandeetta Abdul Fattah al-Sisi dhiyoo tanaa pirezidaantii Ameerikaa Joe Biden kan biyyoota araba daawwachuu jiru argee dhimma kan jal seenee itti machatu dabalataan bulchaa Soomaaliyaa Haares Hassan Sheikh Mohammed waliillee wal argee waan laga baay'ee mari'achuu jira maal godhu dippiloomaasiin amansiifachaa jirti jechuudha biyyoota ollaa dabalate Suudaan qara waliin jirti dabalataan Soomaaliyaan ofi qabuu jirti Itoophiyaan bishaan guutuu qofaa miti dippiloomaasii irratti hojiin hojjetamuu jiru laafa ta'uu isaa dubbatamaa bulchaatuu Ameerikaallee dhimmum kanaaf garas imaltidhaan odeessaaleen keen kardhaa kan fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdan manneen barnoota afaan Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiran hedduun isaanii cufama jiraachuu qorattootii idil addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin ergam Itoophiyaa bobba'uu sadeessoo ergamaan adda gaaf Afrikaa Ameerikaa Mike Hammer daawwiif biyyootan bafagoo akkasumas Afrikaa daawwachaa jiraachuu dabri immoo liqeen Itoophiyaa bal'inaan sunirra marannee $1 biliyoon 56 miliyoon 100 dhaqqabu isii nuu cufte kaalkuleeti godhadhaa ida guddaan nur jira waan nu daawwattaniif galata qabdu anguyyoo waarii abba jirmaat waayilii xiyyeewun ingidaati naga baraasoo keessa